Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Eekyaap akkasuma TikTok wal kadir baga nagaan jiraattan baga gara YouTube channel kiyya nagaan dhuftan sin jira. Warra subscribe godhin subscribe gochuudhaan akka jalqabdan video kana jechuudha kaleessa galgala TikTok irra gadhiiseen ture jechuudha. Sa'a 23 keessatti namoonni 100,000 21,000 ol ilaalanii akkasuma namoonni baay'een share godhaa kolfaa jiran jechuudha. Keessaafuu namoonni baay'een kommentiidhaan jechuudha akkamitti hojjetan waan jedhu gaafii naaf dhiyeessaa jiran jechuudha. Isa kana akkasiin hojjetan qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Dabalataa Facebook kiyya jechuudha awwal app jedha. Isa kana gaafii yoo qabaattan kan biraa jechuudha karaa messengeraatiin naqachuu dandeessanii Facebook kiyya follow godhaa jechuudha. YouTube channel kiyya warra subscribe godhin subscribe godhaa like gochuu hin dagatinaan sin jira gara barnootaa dabarfanna. Yotan kiyya gara barnootaatti dabarfanneetiin jirra jechuudha. Wanti kun yeroo dheeraa isin irratti fudhachuu barbaachisa jechuudha. Maaliifuu moo namni jaallata waan akkanaa. TikTok keessan keessa seentan jalqaba jechuudha. TikTok keessan erga seentanii booda bakka kana profaayilii keessan kana seentanii bakka kana screenshot gootan jechuudha. Dabalataan kan namticha akkas gochuu barbaaddanes bakkuma kana dhaxxanee kan Nasrii akkuma kanaan naqee screenshot godhee akkuma kanaan maqaa isaatti barbaachiftanii hogga seentan bakka kana screenshot godhattani. Sana booda asumaan bakkuma viidiyoo waraabamu kanaan jechuudha seentanii suuraa amma screenshot gootanii keessan sana fiddan jechuudha. Amma isa keessan sana fiddan jechuudha. Amma kan natti fideetiin jira hiriyoottan kiyya isiniif agalulaa. Bakka barreeffamaa kana cuqaastanii sana booda asirratti kan Nasrii kana 00.00 erga gootanii kaatanii booda mallattoo A kana barreessan jechuudha. Cuqxante tokko. Sana booda backgroundii barreeffama kana adii isinii fideera laal. Okay itti gootan. Sana booda akkanatti itti gabaabsitanii itti galchitan jechuudha. Agartanii 00 ta'eetiin jira jechuudha. Follower isaan mul'atu innis garuu 00 ta'eera. Kana post gootanii. Ituu akkaawuntii lama qabaattanii baay'ee bareeda. Si'a tokko kana post gootanii kaatanii ammas lafootaa immoo suuraa akka TikTokuma Nasrii kana fiddaneetiyyi isin egaa kan barbaadan fiddanii akkuma kana fiddaneetiyyi asirrattis bakka laayikii isaa kanarrattis 00 kana gootanii ammas post gootanii. Viidiyoo lama post gootaneettu akeekkadhaa. Sana booda immoo ammas keessan fidattanii. Isa kan keessan fidattanii. Ammas isiniif agaluu isa kan keessan fidattanii amma kan Nasriitii amma kan koon fidadhaa. Ergan kan koon fidadhee akkuma sana amma ittiin barreeffadha. Amma kan Nasrii follower isaa 177.k. Erga akkanatti barreessee ka'ee ammas bakka kana cuqaaseen kunoo akkanatti background dudduubbanaa jijjiireera. Sidigaa suutumaatti galfachuu dandeessanii kunoo haala kanaan bakka hankiyya followerri kunoo amma 177 ta'eera jechuudha. Post gootanii. Sadi post gootaneettu la viidiyoo sadi post gootaneettu siniif agaluu. Sana booda bakka laayikii kana dhuftaneetoo kan Nasrii 2.6 maadha. Akkuma sana barreessanii akkanatti itti galchitan jechuudha. Viidiyoo 4 post gootan jechuudha. Erga post gootanii booda gaalaarii keessan keessa dhuftaneeti jechuudha. Gaalaarii keessan keessa dhuftanee viidiyoo erga post gootanii TikTok irraa viidiyoo arfanuu download gootan gaalaarii keessanitti. Erga download gootanii booda viidiyoo arfanuu screenshot gootanii tokko irraa fudhattanii. Maaliif adda adda qaba jechuudha. Adda adda qaba. Amma ani akkanatti screenshot godhe gaalaa kunoo akkuma argitanuu wayyaa isin agarsiisa. Kunoo kan Nasrii 00 achiin post godhee ka'ee asirratti screenshot godhe. Kunoo haaluma kanaan jechuudha kan kiyya immoo 177 kee kan Nasrii jechuudha kun ilaal walumaa galatti isinii galeera yaadagaa. Sana booda kaayim maasterii seentan jechuudha. Kaayim maasterii seentan viidiyoos akkasii waraabbattanuu asuma kaayim maasterii keessatti isin agarsiisa. Kaayim maasterii seentanii booda gaawwaa'ee kaayim maasterii beektanii isa 9.16 kanaan seentan kan TikTok yoo barbaaddanis akkuma barbaaddanis seentanii sana booda gaalaarii keessaa suuraa tokko fidattan jechuudha. Suuraa tokko fidattanii
dheereffattan kunoo bakka kanatti hamma viidiyoo keessanii. Sana booda hiriyootan kiyyaa dudduubatti addeebitanii kaatanii jalqaba suuraa noormaalii fidattanii isa amma fakkeenyaaf tiiktookiin asrii isa sirrii kan kootis isa sirrii isiniif agalula. Isa sirriin fida jechuudha. Amma kan nasrii isa sirrii fideetiin jira. Nan gabaabsaa. Kan kootis isa sirriin fida. Amma kootis isa sirrii alaa kunoo isiniif agalu. Asirratti gaa jawaala keessa yoo galchuu barbaaddanis kana waan isinitti himuun qabu jawaala keessa galchitan jechuudha. Kun yeroo dheeraa isinitti fudhata gaa jawaala keessa galchitanii erga kana jawaala keessa akkanatti galfattanii booda jawaala keessa galchuu wallaaltan jedhee isin hin barsiisu. Kana hundi keessan hundi beektanii jawaala keessa galchuu kana dheereffattanii viidiyoo immoo waraabbattaniitu kunoo viidiyoo akkasitti waraabbattanu amma isin agarsiisa. Viidiyoo seentanii gaalaarii keessan keessaa viidiyoo waraabbattanii fiddanii kunoo viidiyoo akkanatti waraabee ilaala. Viidiyoo akkanatti waraabe duwwaadha. Kunoo akkuma kanatti waraabe kana gaaniin beektanii. Sana booda viidiyoo kiyya xiqqoomaan baakgiraawundii jijjiiree fakkeenyumaaf isin agarsiisa. Isiniif galeera yaadaan sirriitti isiniif gala kun wanna nama rakkisu hin qabu yeroo dheeraa xiqqoo isinitti fudhata malee. Amma baakgiraawundii kiyya jijjiiree xiqqoodhuma isin agarsiisa. Amma baakgiraawundii kiyya jijjiireetiin jira. Amma ilaaltanii kunoo amma suuraan wanti isinii galu qabu dudduubbii kiyya kun inni jiru kuni kan kootis kan nasriitis isa noormaaliidha. Sirriidha. Inni kan isaa sirriidha kan kootis sirriidha laal. Sana booda kunoo amma isin akkana jettanuuti isuma sirrii ta'a. Gaafa harki keessan naqee achi galee bakka kana gahee dhaxxanee isa kan nasrii 00 ta'e sana fiddanee bakka kana keessani. Ala harki keessan ala isin bakka kana keessanee bakka nasrii sun dhufee ni 00 sun bakka sana bu'a jechuudha. Bakka sana bu'aa ni 00 sun bakka sana bu'eera. As fiddanee ala keessan immoo ala harki keessan immoo bakka kana gahee isa kan keessan immoo kan nasrii itti barreeffattane sana tiiktookiidhaan isa kan nama barreeffattanu sana irratti barreeffattane asirratti fiddanee fakkeenyaaf 1177 kan nasriin bakka kana kaawwadhe fiddanee bakka kana keewwattan jechuudha. Sana booda bakka sana dhufee isiniif ta'a jechuudha. Bakka sana dhufee isiniif ta'a. Achi booda ammas kan laayikiis akkasumatti gootan jechuudha. Haaluma kana jechuudha. Jawaala immoo godhachuu dandeessanii jawaala waan isin agarsiisu hin qabu. Kunoo haala kanatti hojjetachuu dandeessanii isiniin jechuun barbaada. Guutummaan guutuutti isiniif galeera yaada. Waan argattaniif galatooma viidiyoo kiyya laayik gochuu immoo hin dagatinaan isiniin jira. Kana hundi keessanuu hojjechuu dandeessanii. Isa immoo viidiyoo irra keessaaf jala gaggalchuugaa kana waan isin agarsiisu hin qabu yookaan maastarii qobaatti isin agarsiisu ta'e yeroo biraan isin agarsiisa. Haala kanaan hojjedhan isiniin jedha hundi keessanuu hojjetachuudha dandeessanii waan argattaniif galatooma viidiyoo laayik godhaa.